daqiiqaa murtoofte keessatti amanannaa dubbachuu yaala rakkoo qabaatnaa waaqayyoo karaa hundumaa sagaleessaa hojii isaatiin nuuf jira waan ta'eef wangeela Yohaannis boqonnaa 15 dubbisa lakkoofsa tokko kaasee amma 8tti kan jiru Yohaannis 15 tokko hanga 8tti kan jiru turtii keessan baafadhaa. Yesuus mukichi waynii inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin murama. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeetta'a. Isin ammayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadha. Anis isinitti hin jiraadha. Akkuma damee muka waynichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka waynichaati isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraatu isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiran akkuma damee sanaa hin gatamu. Hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti hin namu. Hin gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetanii kadhattu isiniif hin ta'as. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessan bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo hin argama. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee ulfinaan ajajamu. Dubbii kee nuuf ibsi. Hafuurri kee nu gidduutti hojii jalqabee haa hojjetu. Harki kee karaa hundumaa gara keenya haa ta'u. Hojiin seetanaa haa diigamu. Maqaa Yesuusiin ameen. Ta'a Waaqayyoos naa eebbisu. Dubbii Waaqayyoo amma dubbifannee irra deebineetti walii wajjiniin ilaalla. Sagalee kana mata duree akkas jedhu jalatti walii wajjin ilaalla. Gooftaatti qabamanii ija godhachuu mata duree jedhu jalatti walii wajjin ilaalla. Gooftaatti qabamanii ija godhachuu. Gooftaa Yesuus bartoota isaatti dubbii akkasii dubbata. Dubbii amma dhageenye kana jechuudha kan amma dubbifanne. Yesuus muki waynichi inni waynii inni dhugaan anaa jedheetu jalqabe. Biyya lafaa kanarraa waan lamatu jira. Walfaallaa sobaaf dhugaa, beekumsaaf wallaalummaa, hiyyumaaf sooroma, argachuuf dhabuu, beekamuuf wallaalamuu waan baay'ee jechuu dandeessu. Gooftaa Yesuus akkuma wantoonni kun warra nama maqaa eeguun jiranii muki dhugaan taane akka jiru dubbachuu barbaade yookaan immoo wanti fakkeessaan akka jiru dubbachuu barbaade. Isa dhugaa fakkaatee wanti dhufu jira inni dhugaan immoo jira. Inni dhugaan Yesuus. Ameen. Inni dhugaan Yesuus jira. Hundumatu muka dhugaa miti. Hundumatu damee dhugaas miti. Hundumatu ija gaarii godhatas miti. Hundumatu immoo ija hin taane godhatas miti. Gooftaa Yesuus biyya lafaa keessatti wallaalchisuun bartootatti akka hin dhufneef yookaan duukaa buutota isaa akka hin dhufneef wallaalchisuu biyya lafaatti dhufu jala akka isaan ba'aniif akka isaan adda baafataniif mukichi waynii inni dhugaan anaa. Mukicha immoo dhaabee kan eegu abbaa kooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana yommuu itti immoo Gooftaa Yesuus bartoonni akka isaan isaa wajjiniin deddeebi'anii ija gaarii godhataniif. Sin geggeessa wanti jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Sin dursa wanti jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Nu barsiisuu wanti qabu baay'een jiraachuu danda'a. Na hordofaa wanti jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Hordofanii ija gaarii godhachuu kan danda'amu garuu Yesuus duwwaa. Jireenya amantii keessatti namni hordofee yookaan duukaa deemee ija gaarii godhachuu kan danda'u. Jireenya amantii keessatti namni duukaa deemee ulfinatti bahuu kan danda'u Yesuus Kiristoos duwwaa. Namni Yesuus Kiristoositti qabatee jiraatu ija baay'ee godhachuu akka danda'u dhugaatti qabatee namni jiraatu. Dhugaa wajjin namni deddeebi'u. Biyya lafaa kanarraa akkuma sila siniin jedhe dhugaaf sobni waliif faallaadha. Sobarraa namni adda ba'e Yesuusitti namni qabatee jiraata. Soba dhiisee namni dhugaa wajjin jiraatu. Soba dhiisee namni dhugaa wajjin adeemu. Soba dhiisee namni dhugaa wajjin tarkaanfatu inni ija qaba. Haaleluyyaa. Iji inni godhatu ija gaarii. Ija ulfina qabeessa. Ija ulfinaan isa qabu ija namoota kan biraa ulfinaan qabu godhata. Namni akkamii namni Yesuusitti qabatee jiraata. Yesuus isa kam isa muka waynii dhugaa ta'e. Yesuus isa kam isa sobni keessa jiru. Yesuus isa kam isa ulfina
Yesuus isa kam Yesuus isa du'a keessaa ol ka'ee jireenya bara baraa nuu kennuudhaaf nuunis du'a keessaa nu kaasa. Yesuus isa kam Yesuus isa awwaala galagalchee ka'e. Haleluuyaa. Yesuus isa kam Yesuus isa qabaan harkisillachiisa hin dandeenye. Yesuus isa du'a mo'ee darbe. Yesuus isa rukuttaa mo'ee darbe. Paastorri nama yommuu gara tokko jedhe namoonni jibbamuun hin barbaanne hojii Waaqayyoon hojjetinaa. Namoonni lolamuu hin barbaanne arrabsamuu hin barbaanne hojii Waaqayyoon hojjetinaa. Namoonni yeroo hundumaa biyya lafaa keessatti hojii Waaqayyoon hojjetan taanaan rakkoo sirra ga'u jira. Garuu sana hundumaa gooftaa Yesuus mo'ee darbe. Namoonni kana hundumaa mo'atan Yesuusitti qabamanii jiraatan immoo ija qabu. Iji isaan qaban ija jireenya kennuu qabu. Iji isaan qaban ija ulfinaa qabu. Ija isaan qaban boonni dhufee hin harcaasu. Ija isaan qaban gogiin itti dhufu. Ija isaan qaban bara baraan ji'a guutuu waggaa guutuu guyyaa guutuu ijirra jiraata. Namoota baala qaban miti. Namooti baala qaban baay'eetu jira. Namoota baala qaban miti. Yesuus namoota ija qaban barbaada. Haleluuyaa. Baalli gaaddisaa barbaachisaa yoo ta'e iyyuu baalli gara piroosesii ija godhachuutti kan fidu yoo ta'e iyyuu baalli duwwaan gaafa Yesuus Kiristoos kan inni barbaadu namoota ija qaban. Haleluuyaa. Jireenya hafuuraa keessatti namoota ija qaban. Jireenya hafuuraa keessatti namoota ija irraa argamu. Namni nyaatee irraa dhugaa dheebuu ba'uu kan danda'u, beela ba'uu kan danda'u, namni irraa dhugee dheebuu ba'uu kan danda'u, ija namoota godhatan. Baala kan qabu harbuun sun faayidaa fiduu hin dandeenye. Baala kan qabu harbuun sun bareedina qaba, baala qaba, gaaddisa qaba malee gooftaan gaafa dhaqee ija irraa barbaade irraa argachuu waan dandeenyeef hin gootu. Namoonni ija hin qabne hin googuu jedha kun asumatti dubbii kana keessatti. Dameen aanatti utuu jiruu ija hin godhanne hin gogaa'e. Haleluuyaa. Hin gatamaa'e. Waaqayyoon waa gargaara. Dameen ija godhatu ta'uudhaaf maal gochuun dura jira? Yesuusitti qabamnee jiraachuu. Dameen ija godhatu ta'uudhaaf maal gochuun dura jira? Itti qabamnee jiraachuun waanis immoo gahaa waan hin taaneef yeroo hundumaa akka inni hojjetutti hordofu. Akka inni adeemutti hordofu. Faana isaarra jechuun wanta inni yaadu yaadu, wanta inni godhu gochu, wanta inni nu barsiise keessatti of eegu. Ani Yesuusitti qabamee jiraadha jechaa wanta faallaa Yesuus ta'e hojjedha yoo ta'e sirrii miti. Ija godhachuun hin danda'amu. Kanaaf namni ija godhachuu barbaadu tokko Yesuusitti qabamee jiraata. Itti dabalee Yesuusitti qabamee jiraachuun isaa akkuma jirutti ta'ee ija caalchise godhachuudhaaf immoo isaan ijatti qabamee jiraata. Fakkeessuudhaan miti. Warri baala qaban fakkeessan baay'eetu jira addunyaa kanarra. Warri baalaan fakkeessanii baala duwwaa godhatanii huufaanii fagootti mul'atan baay'ee miidhagoo kan ta'an yommuu itti siqan homtuu kan irraan argamu. Waaqayyoofis namaafis namoota akkasii baay'eetu jira. Tajaajilaan akkasii baay'ee, amanaan akkasii baay'ee, gooftaan kan barbaadu itti qabamee kan jiraatuuf ija kan godhatu. Hubadhaa asitti iddoo kanatti ija kan godhan natti qabamee hin jirre jedhamti. Yookaan immoo kan ganaa bakkeedhaa dhufee natti dabalamu kan damee sanatti hodhamu jechuun jirma sanatti hodhamu itti hidhamu jechuu isaa miti. Warra sana waan kaase hin qabu. Waa'ee warra sanatti qabamanii jiraatanii garuu utuutti jiranii moo ija godhatiin hafaniis waa dubbatu. Isaan akkasii wayyu. Ameen. Warra utuu Yesuusitti qabamanii jiranii ija godhatin. Warra utuu Yesuusitti qabamanii jiraatanii iji isaaniirraa mul'an. Warra baala duwwaadhaan Yesuus duukaa socho'an. Warra miidhagummaadhaan waan irra keessaa mul'atu duwwaadhaan Yesuus duukaa socho'an. Isaan kanaaf dubbata. Kan inni itti dubbachaa jiru warra isa duukaa jiranii bartootatti dubbachaa jiru. Isin ani muka wayinii isa dhugaadha. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhatin hundumaa hin muraa'edha. Ameen. Ameen. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne, damee gatiin itti ba'ee gatii sanaaf ija hin finne hin muru. Mee tokko lama sadi mee hundumaa damee Yesuusittan jira jedhee damee jirma sanatti jirma dhugaa sanatti taa'ee maaliif warra kaantutti qabachuu qaba iddoo sanatti muramuu qaba. Hin murame garuu jedhee itti fufee damee isa ija godhatu mucaalchisee akka inni ija godhatuuf hin qeetta irraa qeetta. Biyya keenyatti namoonni buna waa'ee bunaan iddoo dhumaatti biqilu biyya Oromiyaa keessatti bunni iddoo dhumaatti biqilu iddootti biqilee qaba. Muki bunaa warri bunni biqilee biratti biqilee argatan jechuudha. Muki bunaa
dheertuu waan jedhamutu mukarra muka bunaarratti biqila yeroo baay'ee. Yeroo inni dulloomee jedhu gurguddatee jedhu dheertuun kun immoo irratti mataa ishee irratti biqilti. Akka dambiiti warri dambiis beektan dambii mukuma irratti biqilti qilxuu fa'a irratti biqilti qilxuu sana balleessitiin dhaalti. Muka irratti biqilti dheertuun buna irratti qaabalattee gararraa isaatti biqiltu abbaan bunaa keessa deemee ilaala. Yeroo hundumaa keessa deemee ilaala. Buna kana keessa deemee hidda ishee keessaa mutu. Hin guddisa hin gargaara jala soqa waan barbaachisaa ta'e xaa'ootti gata. Waan gochuun irra jiru hundumaa godhaaf. Gaafa dhaqee dheertuu sana irratti argu abbaan bunaa maal godhaa? Kuta. Maaliif ija godhattu? Ija godhattu. Dheertuu sana kan godhe yoo kutuu baate muki sun hin gogu. Kanaaf waan ija godhanne sana irraa kuteetu ishee gateetu iddoo isheen itti qabatte wajjin kutee gateetu damee isheen irra jirtu wajjin kutee gateetu isa booddee buna sana dhaabe immoo waan barbaachisu godhaaf. Isheen taane bukuma bunaa isheen taane ishee magatii hin qabne isheen ija godhachuuf hin taane iyyuu hin kukkutu. Gaafa inni baay'ee dulloomee jiru immoo ija godhachuudhaaf gaafa inni didu magaaziidhaan akka itti muran qabu isaan hin beeku akka itti muran jira seera qabaa hin muru. Mukuma sana kan godhanii kutu. Mudhii isaatti kan godhanii kutu isa booddee damee yaafata. Haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Damee yaafata. Hiyya fish jedhee yaa damee baay'eetu yaa ija kan godhatan baay'eetu argama. Namaaf gatii kan qabu baay'eetu argama. Namni irraa jedhatee kan itti fayyadamu baay'eetu argama. Dhalootaaf kan ta'u baay'eetu argama. Biyyaaf kan ta'u baay'eetu irraa argama. Yeroo muraasa booddee hundeen isaa lafa keessa jira jabaadha waan ta'eef akka buna sarreeffuu dhaabamuu hin ta'u. Yeroo muraasa keessatti ija baay'ee godhata. Kan soofee waliin dura beektanis muka isaa jechuun dhiifamu buna nama hundumaaf beekamu muka isaa jedhu. Dari muka saya untuk beekudan. Akan gooftaan wanti jampuran dari isatti qabamee taa'u akan isatti qabamee taa'u barbaadu. Kiristaanotaan gooftaatti qabamne jiraachuu ija akka godhannu. Yeroo kootu nan qabu. Yeroo kootu nan qabu nan daddarba. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtanii ture. Ofitti fudhachaa jiru waan ta'eef. Ilaa yaa nama dubbii kan ofitti fudhatu atammayyuu dubbii waaqayyo qulqulluu. Ameen. Namicha kan rakkaan qabaate. Buleettii kan rakkaan qabaate. Atammayyuudha. Rakkaan qabaateedhaan sodaatina maal jedhu sodaatina yoo bolo. Atammayyuu jedha. Dubbii waaqayyooti. Qulqulluudha yaa. Dubbii waaqayyooti qulqulluudha ammayyuu. Garuu jedha. Gooftaa isatti qabamtee jiraattutti jabaadhuudha. Yoo isatti jabaanne qulqullummaa keenyatti fuudha. Baay'ee wayi wanti nu dogoggoruu hin qabne wanti nu dogoggoruu hin qabne namoonni si'a tokko waamamnaan si'a tokko dibamnaan namni bara baraan qulqulluudha dheeyaa. No! Si'a tokko dubbii waaqayyoo dhaga'ee itti jiraannaan yeroo hundumaa qulqulluudha dheeyaa. Yerootti dadhabu qaba. Yerootti aaru qaba. Yerootti wayitti bu'u qaba. Of ilaalaa deemutu sana jiraata malee. Ameen jedhu ishee kana. Of ilaalaa deemuu qabna malee. Namni dibamaa namni dubbii waaqayyoon argata namni kennaa buraan argata namni raajiin dubbata namni faarfata garuu bara baraan qulqulluun yoo qulqulluun isaa qulqulluu akkanii bara baraan ta'e yoo barama beeku gaafa inni gooftaan dhufee fudhate. Fiixaan gaafa ba'e Daawit qajeelummaa isaa fiixaan ba'e macaafa qulqulluu sila dubbata walan paasterii moo yeroo kadhannaa keessa Daawit qajeelummaa isaa fiixaan ba'e suni hilib jecha as bu'aa achi bu'aa of ilaalaa moodee yoo dubbiin itti dhufte immoo naataan ati sababii mana beektuu fiti sababii mufira kootaa irratti sittuu fituu dhuftee waa'ee hoolaa kana waan tokkittii kana itti falmita malee furraajii dhugaa miti sobdee jiru. Hoolaa dhibba qaba dhibba sana dhiiseetu kan tokkittii qabu keessummaaf kalee galchennaan eenyuun namicha akkasii du'attaa jedhe naataan Daawit naataan itti dhufa inni simaye naataan inni simaye ennaan itti galagalee mootummaa kan fudhatee ka'e loltuu tajaajile hin kufu fuula waaqayyootti balleessee qajeelummaa isaa fiixaan ba'e jedhame namicha kana dhumarratti ati qajeelummaan kee qulqullummaan dubbii waaqayyoo nama jedhu kun fiixaan akka inni sii ba'u kanatti mirkaneeffattu hamma dhumaatti nama jabaate dhaabate ta'uu keeti. Hamma dhumaatti dabee sanatti nama qabatee dhaabate ta'uu keeti. Yoo hamma dhumaatti dabee sanatti hin qabanne ani qulqulluudha jaalleeffachaa haadha dhabii malee. Yoo hamma dhumaatti of sagantaan deemnu ta'e qulqullummaan keenya ija godhachuun keenya gidduutti bona baay'eetu jira. Bona baay'ee keessa dabarra. Gannatti linnaa bona dhufaa gannatti linnaa bona. Kamni qilleensi biyya lafaa kana
Itoophiyaa waqtii afurtu jiru. Sadanaa baay'ee dubbatu. Sintoora caalaa beekamu waqtii lafa. Waqtii kana hundumaa biyya lafa keessa dabartu keetti. Of ilaalaa dubbii gooftaan nuti dubbate qulqullummaa keenya eeggachaa adeemuutu nurra jira. Gooftaatti qabannee ija gaarii godhachuudhaaf. Kan biraa anatti qabadhaa jiraadhaanis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka waynichaatti qabate yoo jiraachuu dhaabate ofiin ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabattanii yoo jiraachuu dhaabattan ija godhachuu hin dandeessan. Yoo al tokkootti qabadheeraa jennee ammoo karaa keenya irra deemne al tokko dhufneetti maxxanne irraa hundi harkaan butatu jennee jabaadha waaqayyo harkaan butatu eenyuyyuu abboyyoomsa namni baay'ee waaqayyo jabaadha maal harkaan buta waaqayyo jabaadha maal kana godha harka waaqayyo keessaa maaltu na fudhata jedhe of ilaalaa kan nuti deemnu ga'een namaa jira. Ga'een namaa jira. Kanaaf yoo anatti gargar baatan utuma deemanitti gargar ba'u jira jechuudha. Qulleeffamanii makaa'anii deebi'anii galgalachuu jira jechuudha akka tasaa. Yoo deebi'anii jabaatanii toof qabuudhaa baatan waa gochuu hin danda'an. Ija godhachuu hin danda'an. Kan barbaachisu immoo ija. Kan godhanii jireenya barbaraatti galan immoo ija. Kan gooftaan namarraa fudhatu immoo isa. Ijichadha. Kanaaf isinatti qabadhaa jiraadhaa ani isinittan jiraadhaa jedhe gooftaan. Ameen. Akka jedhe Yesuus anatti qabadhaa jiraadhaa ani immoo isinittan jiraadhaa. Ameen. Anatti qabadhaa jiraadhaa ani isinittan jiraadhaa. Dan ariifadha baay'ee. Ani ija godhachuu ani muka waynichaa isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu ani isatti jiraatu isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee godhachuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sana hin gatamu, hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii guddatti hin naquu, hin gubatus jedhee hin gubatus kana badanii amma jalatti hin dubbatu. Sodaannee uffannaan taa'ee waan ta'eef hin gubatu. Namicha tokko dhugaaf tokko lama jettootti falmina. Amaarnya badaan beeku caccabsee dhumanii ammoo ta'e hin gonfanne. Homaan jedhus immoo namoonni wal ofirraa deebisaa. Homaan jedhu innaa akkamitti waaqayyo nama gubu. Waaqayyo ammatti mucaalee guddaadhaan jedhee gubuun jedhe. Waaqayyo akkamitti nama guba nama hundatti sobaa gubannaan hin jiru gaannam hin jiru. Gaannam jira jamaa. Damee akkamiif kaa'ame? Damee utuu Yesuusitti jiru ija godhanne gogee gatamee walitti qabamee abiddatti naqamuuf abiddi sun gaannam jira. Har'a namni Kiristoositti utuu jiru ija godhachuu didee maal jedhu cambalqaa yookiin maal jedhama afaan Oromoo kajajalu namni kajajalu Yesuusitti utuu jiru ija barbaachisu godhachuu namni didee kajajalu walitti qabama hin goga walitti qabama abiddatti naqama isa kana dameen inni jedhu malee qoraan laqannee gurrannee biyyaa bobeeffachaa ture biyya kanaa namni qoraan bobeessu yeroo tokko tokko akka faashiniitti bobeessu akka taphisa wayii. Dameen Kiristoositti utuu jiru ija godhannee walitti qabama gogee walitti qabamee abiddatti naqu. Kanaaf Kiristoositti jabaannee ija godhachuu yeroo hundumaa nurraatii eegama. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu isiniif hin taasi. Kadhannaan kun kadhannu yoo kanatti deebii argatu. Callumanne waan itti jirru fakkaanne utuu itti hin jiraatin gaafa rakkinni nurra ta'u yookaan immoo gaafa fedhii wayii nutti mul'atu waan fedhu fiillee dhufnee kadhannee irraa fudhannatu hin ta'e durumaatti qabannee jiraachuu dura jiraata. Gaafa itti qabannee jiraannu yookaan rakkoon nutti dhufte Yesuus ilaachii waan itti dhufteettiin homaan taatoolee nurraa butee gate maaliif nu wajjin jira waaqayyo dhaame jedha dubbadha waan jedhu dubbadha waaqayyo wajjin jira itti jirra waan ta'eef wal beenna waan ta'eef kaleessa eeggadda konneekshinii keenya addaan hin cinne waan ta'eef yeroo hundumaa wal ilaalaa deemna waan ta'eef yeroo wal ilaaluuf duwwaa miti yeroo lama mana keenyatti waaqayyo kadhannu duwwaa yeroo hojjennus wajjin jirra waan ta'eef yommuu deemnus wajjin jirra waan ta'eef yommuu teenyus wajjin jirra waan ta'eef yoo rakkinni dhufe ena gooftaa kunoo wanti kun dhufeera kakakkuurra ameen yeroo teenyus wajjin jirra waan ta'eef yoo
maaliif wajjin jiru. Kanaaf waan barbaachisu kan isin argachuu dandeessan jedhe yoo dubbiin koo isin keessa jiraate dubbii waaqayyoo keessa jiraate dubbii waaqayyoo keessa jiraate dhageenyee makannee baay'ee raanfannamoo dubbii waaqayyoo kan keessa ta'a ni qabadhaadha jechuuma tokko illee haa ta'u namoonni qabadhaa qabannu dubbiin waaqayyoo keessa jira. Gooftaan Yesuus mataan isaa kan inni ittiin seexana lafa laalchise Maatiyoos boqonnaa afur irratti kan inni seexanatti isa dhumaa zeeroodhaan isa baase maal hin beektu dubbii waaqayyooti. Seexanni maal jedha gooftaa Yesuusiin ilma waaqayyoo taate buddeen godhi dhagaa kana daabboo godhi caafamee jira. Namni dubbii waaqayyoo malee buddeen duwwaa jiraachuu hin danda'u. Ilma waaqayyoo taate manarraa gadi bu'i. Caafamee jira ittiin seexannis waan isa ajaa'iba. Ergamoonni isaa si ergamu akkamiin kee dhagaatti buunee fi ergamoota si ergaatti gaduuf darbadhu jedhaa jetteetu tiksi laatte. Innis bee ammatu tiksi akkasii seexanni dhuftee nuu laatte akkam godhu. Waaqayyo nama eegannee bahu tokko mukarraa gadi dhufee du'uu danda'a. Namicha turan wangeelaa banee dubbata warra maalatti dubbatan akkas baneennaan boqonnaa isaa lakkoofsa isaa yaada isaa keessatti dubbateera. Dhaqee gaafa inni iddoo sana ilaalu Yihuudaan qofachee jedha. Kana gaattu godhuuta baanee dubbifate laal lakkoofsa akkasii wangeela akkasii lakkoofsa akkasii dubbifate dhalee gaafa inni bakka godhee godhu baduuni Yihuudaan qofachee jedha. Maal wanti kun jedheetu kan biraa moo maalatti dubbata laal dhalee gaafa akkas banu atis dhaqii akkasuma godhii jedhe. Ageessani jalqaba maal dubbate Yihuudaan qofachee jedhe. Gaafa inni kan biraa moo maal jedha laannaan atis dhaqii akkasuma godhii jedhe. Shaakiree namichi funyoo fudhatee dhaqee qofachee jedhe. Nama lafa baatee isaa kitaaba isaa fuudhee naan jedhe naan beeku. Dubbii waaqayyoo yoo nu keessa jiraate dubbii sanaa seexana moona. Dubbii sanaa ija godhan. Dubbii sanaa dhugaatu dhugan. Dubbii waaqayyoo nu keessa jiraate kadhannaan keenya ija qaba. Kadhannaan keenya deebi'uu didee lafarra kan tutturuuf baay'een keenya dubbii waaqayyoo ta'ee nu keessa jiraata. Waan baay'ee waaqayyoon kadhannee kan inni nuu ta'u diduuf hedduunsa waan waaqayyoo nu gochuu dadhabe utuu hin ta'in waan nuti dubbii waaqayyootti baay'ee hin jiraanneef amantoonni bararraa keessuma tajaajiltoonni bararraa keessuma isin keessa jiranis dubbii waaqayyootti haa jiraatu. Yoo Kiristoositti qabamanii ija godhachuun danda'ama. Fixaan jira. Isa kanaan ija baay'ee godhachuun keessanii bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessanii ulfinni abbaa kootiin argama. Ija baay'ee godhachuu dubbii waaqayyoo keessa jiraachuudhaan Kiristoositti qabamanii akka isaatti jiraachuudhaan kan jedhetti jiraachuudhaan ija baay'ee godhachuudhaan bartoota isaa ta'uu isaa mul'isuudhaan dubbii waaqayyoo keessa deddeebi'uudhaan ulfinni abbaa koo argamti. Ulfinni abbaa koo ija maaliitti jirutti godhannu kun ija maaliitti gabaabseen iddoo tokkotti dubbisee ishee irratti dubbadhee dhaaba namni dura argi immoo naa dubbisuudhaan Galaatiyaa 5:22 kaasee namni argi na dubbisee haa dubbisu. Ija maaliitti jirutti godhannu kun maaliitti ijichi maali? Ijichi maaliitti? 22 kaasee Iji hafuuraa garaamummaa jaalala gammachuu nagaa obsa gaarummaa arjummaa amanamummaa garaamummaa of dhowwuu egaa seera isaan kana mormuu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'anii yaada foonii hawwii isaanii fedhii isaanii fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kan duukaa bu'uu keenya egaa kottaa of dhibuu wal dinagdee walitti naaftuu hin ta'ina. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu luba. Iji nuti godhannu maayini Kiristoositti qabamne baay'ee garuu akka fakkeenyaatti arga duwwaadhaan kanan fudhadheedha malee yeroo kan biraa waan baay'ee argachuu dandeessu waan baay'ee jettanii barsiisuu dandeessu. Iji nuti argannu yookaan iji nuti godhannu kun iji namni waaqayyo namni hafuuraa namni Kiristoositti qabamee jiraatu godhatu ija kam? Iji hojii hafuuraa jaalala. Namni Kiristoositti qabamee jiraatu tokko Kiristoos jaalala waan ta'eef jaallata. Hin jaallata. Jibbuu hin danda'u. Asirratti waan tokko isinitti aaruu hin danda'u tun ta'e jibbuu hin danda'u jaalala.
Arun dan kamu namanya apa? Hindi. Jinjit pun namanya Kristus itu kamu menjadi. Namanya Kristus wajib jadimu jalan itu kamu menjadi. Irra arkam tadi mana Kristus itu kamu menjadi tu jawab itu jangan mereka ni buat. Amma mungkin tu ko bertukari orang ada ni bertukari menarik itu. Manggoyo deh manggo buat. Wanti kan berani sekarang rumani buat. Amma kalau namanya Kristus itu kamu menjadi tu jawab dia buat jamakan gara-gara ilah jalan. Aci kisah. Amin. Jalan. Ija jalan tu ramai. Namni jibba macai kawan biar jalan terku. Jalan raya itu jalan dengan. Haleluya. Amin. Namni jibba macai namni rakyat namni bakka garan saya rumah pun ramai gerasa tigale sarak kisu. Jibbi sebor, mini sebor wana dendaki sesat wan mini galju. Dufe nama sana gawar ku muka kasih kena muda me Kristus dijurut kasih kena gawar dufe ku ija jalan raya duk bajibati faya. Haleluya. Ada nama bayi sudah tahu serajah. Nama segera doa ungkap. Jadinya Quran nama segera doa ungkap. Serai jadi banyak dalam diungkap. Opoleh sekosetan mana gay? Opoleh sekosetan mana gay? Nurra nama jadi banyak diungkap unjere. Jalannya dalam bayi ungkap. Jalannya dalam wakai yo tidak ada ungkap. Ya ada wakai yo kesal jelas ungkap. Ija jalan aku nak kursi Jibban dufe macai dufe nama lole dufe je kame dufe sabun sabane dufe nama wajib boksi awal tu dufe nama wajib je cowok tidak dermati dufe kama segera kau jalan segera kama jalan segera beda pisahin jalan dah oh jalan cuna rajaran jibba sasila je jodoh seletin nama rab sesa rukun tadi sila nama dia seletika jalan cuka bat fili kere ke boleh sesatu kufa mila satu boleh semosin naik meti simpi dia meti simmalia semeti nama dasar jalan semuanya semetiara, uleh jalan semuanya semetiara, ini semua jalannya hati cakap jalan jalan hati. Yodo beda me ijahat tak akan tiba geru cinta jalan itu. Demi fayan itu, demi ijahat tak kurang demi orang itu. Kau tu kau saya naus hati raja tak kena ditolong cie. Enna naun itu rakai, uwer rakai tolong cuti kanan raja ni namun nada ba ani muka bosona ke saya jamu kaciran ni fidalit dikengan wan rai tolong fidalit lanan isang ke saya itu ko wana ta muka jata rakude tidak boleh isabote kapan ni fidalit tidak baru nabi citto sana tolce pasi kapan yesu inada gutum mar raja tai ni ujana ni macam na tu itar ke sawan dan macam yesu tidak raja ke saya to ko fidalit tidak mukuma gari na sebele tidak karu ji kita na macam wanda macam yesu tidak nan ni saya itu so kita fude tidak jagut tidak himminya ija bina mo ka belsa ija jala na sana tu raja ija mi yesu tidak cebde tu raja kana fidalit tidak ka belsa fidalit sana tidak ko isa jara ka bani ke sabusu namon ni nyata ni du tu nyata ni jabatan nyata ni jiratan wasirra mo namni nyata jiratan mo nyata du jechaki namni nyata jiratan mo nyata du aja Kristian na furi Kristian na jechaki ni jabatan jiramo du aja nama jesa jiramo jiraji sadir warda jesa jiramo jiraji sadir ijuru Kristus irna argan rokan Kristus di kaman jirajuran argan du jalan itu jalan ijabaji berarti sini jadi gammatu jo kamata sing gambar kabra gammatu ne jisa gammatu nabi jagar da ka tuba fatta go faga jere ko inni sun wadin ni ka Kristus beribaye mana ka batu bi suranda daftari sara beribaye ni juruta garu Kristus ka bai kon wale pasari wale rumu ko fa me wa kayo ko fa reda haleluya dabali wa kayo ko fa reda mana wa kayo ko fa sira bate wa na ko to ka bachale maka wa kayo ko fa Waktu itu kompar ke dia lepas itu tidak berlain 0000 ka हमरा को है आप बता unlimited itu एक facility tidak boleh fans unlimited tidak karena itu sun Kristus itu
isa arganii ija sanarraa nyaatanii hin qabne kolfaa qabu. Akkamiti waaqayyo sana kolfaa gammachuu fixaan jiru maaloo fixaan jira. Nagaa sadaffaan nagaa ija nagaati kan jiran Kiristoos qabanne qeeraa nagaa goolii ka'e dumitee nagaa lafanni jiru nagaa biyyanni jiru nagaa mananni keessa jiru nagaa namni akkasii iddoo tokko jiraannaan nagaatu jiru nama wal fixuuf ka'e gidduutti nagaatu dhaloota wal balleessuuf ka'e gidduutti nagaatu maal ija qaba obsa garraamummaa arjummaa amanamummaa gaarummaa itti nu barbaachisa. Iji nu Kiristoositti qabnee godhachuun nurra jiru isaan kana akka fakkeenyaatti garraamummaa Kiristoositti qabnee jira jedhan tokko garraamummaa. Hin tajaajila garraamummaa garraamummaa waan jedhan biraan argitan du'een du'a hin waddu'a faayidaa isaa irratti dhiisuun beeku waa'ee kan isaa irratti dhiisuun beeku waa'ee nama kan biraaf garaa laafuun beeku garuu Kiristoositti qabamee jira damee kun obsa waan jedhan irraan argitan Kiristoositti qabamanii obsa dhabuun googuudhaaf nama qopheessa Kiristoositti qabamanii jiraatanii garraamii ta'uu dadhabuun akka googaan ibiddatti akka namni nama qopheessa malee jireenyaaf nama qopheessa kanaaf namoonni Kiristoositti qabamanii jiraatan garraamii ta'uu irra jira irraa mul'achuu qaba gaarummaan argisiisuu irra jira irraa mul'achuu qaba iji kun irra hin jiru taanaan namoonni iji kun nurraa hin argamne deebinee obeedhaan yuutuubiidhaan isin darba warri addunyaa kanarraa teessanii dhaggeeffatan iddoo garaa garaa teessanii dhaggeeffatanis hin darba ergaan kun waan ta'e garraamummaa sirra jiru taanaan Kiristoositti qabamtee waan jirtu fakkaatte garraamummaa qabdu yoo ta'e obsaan qabdu yoo ta'e jaalalan qabdu yoo ta'e lafa dhidhattutti nagaa buusutu ta'e goolii kaasutu ta'a yoo ta'e gaarummaa si keessa jiru yoo ta'e obboleessa kodha ga'e obboleettii kodha ga'e ofiidhaan deebii miidhamaa jirta ofiidhaan ija godhachaa jirtu ofiidhaan iji kee harcaa jira ofiidhaan miidhamaa jirta kufaa jirta ofiidhaan dhugaan si keessa jiru yoo ta'e ofiidhaan namni Kiristoositti qabamee jiraatu dhugaatti jiraata iji isaa kana kanaaf iji nuti Kiristoositti qabannee argachuun godhachuun nurra jiru isaan akkasidha dubbii dhageenye Waaqayyo nu eebbisu. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Sagalee kee jiraachuu dandeessisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen.